Thank you, Mania. Yaadaan uffisuu qaban malee sadaffaan beekna. Wallahi. Hmm? Sadaffaan beemaa fi beekaa jaan alhamdulillah sammuu rabbi naa kanne. Guys, tap good ami. Hawaana kitaati maal bakka naa Oh, jannatu me takuma tabanna bakkashi. Family qabdu akka nama family qabu game ergita. ammaniin qabaa erga gandi dhufe. Akka miree maagii na guddaa. Eh, alhamdulillah rabbil alamin. Baga jiraate rabbi si aamin ka'e boqochtii teenya. Amin 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 galatumi. Du'aayii tumaafiin gadhuu salaata duubatti. Sagalee ol kaasi maal jettee asii wayii iyyaa jira. Du'aayii sii godhutti hin jiraan jee hogguu salaanne. Aboo maa jibda ammoo mana harkitee ammoo du'aa naa goote malee yoom salaata keessan naa goote. Ayi na wajji salaata hamaa ta'e yoonii sii godhe maal ta'e. Thank you Amaania. Hindi. Thank you Amaania. Si wajji siin goone. Ani ta'ii moo sanna seete tammuutii qabattu irratti du'aayii salaata keessa sii godhe jaa. Amma na harkite deettifuu. Ta'ii moo wal dhiifne harbi lookna goote. Way dhiirri kun bar wallaahi laasiif. Way good. Bilookna goote bilook himoo irraa barku an famous anam jaaf follow na godhe. Himoo irratti. Imoon fooloo qabdi. Ayi giiftii hunda qabdi giiftii onneen achiisan adiidha hundi. Giiftii san adiidha onneen. Faamiliin tiyyaallee imoon hidhan eddan. Ayi himoo miidiyaa guddaarraa maakii wayi taate. Thank you Amaania. Amma dura Oromoon ni yaadadha bara qabsoo san tiktook irratti feesbuuk irratti imoo balaaleessatanii ture nutis balaaleeffannee ganda imoo san dhaqeen beeku. Himoo bar ta duraanii sani ta akkana wali jalloo sani malee ta ammaa. Goote jaaniititti namni hundinuu wal salphisu ture bara tokko. Hai, himoo duraanii san baantama. Himoo jalloo sanii miti ramma HD janii diriirtuu takkaa dhufe. Hin beekuun. Guys, Samaayi takkaa dhufe amma. Leenca namaan kan naniisa. Arraan kee mata fatee leenca naan kan naniisa. Leenca naan kan nani arrumaan kee mata fatee. guys, sadini warri arra namni mana kiyya tokko hin jiru bakka foon nyaachaa jiran. Guys, saabtaa billee godhaaree maaluma teessanii na laaltan akka TV cufametti. Kona nu caale. Alla bira na hucciisan. Thank you. Baru manna kiyya baadiyyaa hojii ollaami ililli daakumarraa haamanii fidaniiru hin qusatanii. Kuma sadii kan jeen kasii kan jiru kanaan. Ililli daftee namaan kan namtu warra. Saniifi. Silkiin kee barsan ta'e. Yoo keessa jirtaare. Thank you. Don't give me my phone. Thank you, my gift, Roj. All the people. I respect you for you. I was in a second love. Thank you. Baru curang. Ana banta.
Ingiliffaan dhageenya mallaffaatii jammaa taphatamaa dhaga'u jirta namaaf illee guddituudha. Barte naan jee haasa. Kuma sadii guuti. Kuma sadii guutaa hin guunne. Anjir kun barbaanne bar. Niin beeka lagi. Qarshii 300 ta'eeti saniif isii waliin taphatu jira. Waan ganaa kan lafa bala. Kanaaf ilma Oromoo waan taateef si gargaari haa. Kun micoota naa wal jana jana. Namaaf janamti. Oh, dogongora dhiisi nama biraan see dhiisi ittiin dubbatiin. Dhiisi haa isiin hunda dubbattee maa isii gootasa? Istii hin goone akkam biiftu. Nagaa qabdaa dubbisu tara takka jettuun. Nageeniin dubbisa. Dubbisi maal rakkoo qabu? Biiftuu akkuma nagaa. Fayyaadha. Na beeka. Maali? Reejaan qaba. Jimaa Qataaraa furiin qaba. Horii 8 qaba. Waan qaba. Yaa obboleessa foonii qabeenya keessatti baramoota maal agarsiisan waa'ee qabeenya keessatti hin beeku hin jee malee qabeenya Maal jee? Hin dhageenye. Maal qabeessatti isa? Reejaan qabaan jee. Jimaa Qataaraa 8 amarkoota. Horii 4 qaba. Sagaleen keessan dhagaa warra deebii qabeenyaan qaba. Magi reen qaba. Reejaan. Reejaan qaba. Bishingaas kintaal 8 qaba. Manaa sola 2 magaalaa irraan qaba. Boroodaa haisa. Eenyu si gaafate? Sifaduu hin jeellatti. Nagaafachuu baattus booda nagaafachuun kee wayyaa qabaate. yaa obboleessa foonii. Anfeetu dhufa. Foonii qabeenya keessatti maal hin godhu yaani gurra malee qabeenya keessan Jechuun baraatan. rakkoon qabu kaa biiftuu laaleetuma amrii sirreessina. Maal sirreessini? Gizeen achi deeme. Gizeen achi deeme neetwoorkii kiyya. Gizeen achi deeme neetwoorkii sirriin ta'u. Asumata rakkoon qabu makiinitti dhageenyaa. Naga qabdi maaki biiftuun naga qabdi. Bakka deemaan boof deemaa yoo feete wal haasawa bakka biiftus tiyaataru istiidiyoo baadiyyaas tiyaataru boof. Ayyee maaki nagaan timeer. Maallaa ifireen amma sila qabeenya keetii ati koo ganaa otoo nagaan hin gaafatin makiinaan qabaa, motoraan qabaa, raddaatiin qabaa, shufeeriin qabaa itti matarreessuu jammarte. Yoo kanaati amma innaa qodhuuftuu hin qabdu jechuudha. Makiinaan qabeenyu siin jee. Reen qabaan jee.
Re'ee maal yaani foon re'ee siin jee moori re'ee maalin irraa godha? Makiinaa tamiin qaba tu'an makiinaa motora tamiin qaba. Re'ee fi dinnichaan siin jee. Maali fuulli kiyya kun gaafa laaltu akkasumattuu dinnicha fakkaata. Dinnicha na nyaachistee uma gara malee immoo dinnicha na gochuuf immoo Dinnicha miti mitaatitiis ni jira sabiitu sirraa jijjiirraa nurraa dhiisa. maalitti jijjiirta ka dinnicha? Mitaatis ni beeyta. Maali bitaatis? Baqulee. Boqqolloo na nyaachistee na jiraachistaa? Xaafiin hin jiru? Qamadiin hin jiru biyya keessatti? Ni jira ni qonna. Ni jirte kaa waa hundaa jira sabiiftuu akkana godhatin kaa. Wayi. Xaafiin ni jirti. Xaafii diimtuu jira, adii jira, orongaatee jira, samaayyaawii jira, bunni jira. Hedduu jira. Yaa obboleessa koo xaafiin annataa lama bichaa jira. Innuu gurraachaa fi adii bichaa jira. Adii immoo eessa fidee xaafii annataa 50 natti waamta gaa. Sabiiftuu akkana moo haa takka hin beekne maa godhata. Kaalarra jijjiirraa keemikaalaa jira. Maali keemikaalli biyya keessanitti oomishamu Oromiyaa guutu seenu? Seene dhiyoo tana seene. Ka akka gartee shaashii keetii kana jalan neeyita santa. Amma ati qotiisuma beektaa akkuma itti qotan beektaa waan biraa dhiisishi. Waa niin beeka qonnaa fi waa hedduu takkaan beeka naggaateedha. Ammaas guyyaa kamisaa yeroo dhufeetiin qibaaba fuudhee eeloo jechuun gurgura doobbatti. Waa hedduun dalagaa dalagaa teenya biiziidha dalagaa gurguddoodha. Maal dalagda natti? Qibaabaas niin dalaga. Midhaaxaas. Maalidha qibaabni qixaalli maalidha? Maal rabbiidha natti maa warri kasa beektan? Eeloon beektu eeloo. Maalin beektu? Waan biddeen irra buusanii beektu. Maal janiin ganda keessanitti? Eeledha. Eeleen dalagaa. Shalga dhooftaati shalga dhooftudha. Biteetiin gurgura. Yaa obboleessa koo ati dhiira akkamitti eelee baattee buustee maal gootee eelee nagadda? Dalagaan taa'anii qabdi. Bizinesa quubii harka meeqaan jiranii beektaa? Torbaanitti quubii harka lamaan jira qarshii 60. Eelee takkitti birrii 60 gurgurtaa? Takkitti miti quubiin deema torbaanitti torbetti birrii 60 darba harka lama. Birrii 60 hin argatta torbanitti. Sii gala laalama. Namni kaardii usii guuttire torbanii nama kaardiin birrii 60 si gaa. Birrii obboleettiitii jaannaa hidhe baageejiin qaba. Obboleetti teettu si hidhee isaa fayyadamta jechuudha. Garuu ati gabiin torbanitti birrii 60. 60 oliis guyyaan argadhu niin qaba 63 fa'a. Maal hojjette birrii 60 argatte? Eelee. Eelee bitte. Eeluma biddeen irratti tolchan kana miti? Maaltu si kofalchiise? Bizinesa jennee siimuu jirra. Alakki baree bizinesa eelee naggaadee eeletti. Eelee naggaatti agaruu argite. Kaaramilleetis niin geessa. Amaaniyaan beektaa? Maalidha amaaniyaan? Mijiyyoo bareedduu sani haa buskuta. Ishee immoo eessan dhatta? Isii immoo? Deemi taphatu. Akkam gootaa? Eessan dhatta ishee immoo?
jechuun kan waan sumaan gaafadhe malee duruu hin afaan eegalin gaasa sirratti hin fuudhu. Yaa obboleessa ko otoo farda hin bitin gola ijaaruu jedhu akaakayyoonni keenya gaafa mammaaka. Otoo anan argatin ani sitti naafuu kiyya argite. Usanii jaan gaafas isaanumaa jee malee itti hojjechuu hin qabnu naguma jaaniir. Maal hojjetta? Eede way. Ini matiin kami dia irratti namni sitti kolfa. Eelee hojjechaati immoo waanuma gaarii hojjedheetti haasofta. Maaliif na kolfan hangalaba hojjetu isaanui. Ayi. Ilaal eelee jechuun ikkoo dhiiraa miti kan hojjetu dubartiidha. Hojiin hin jirtu hojjedhe gaafa gaa diimtu'a. Ilaal lammata eelee torbanii hanga torbanii baatta. Gabiin deemuu birrii meeqa? Gabii isaa immoo birrii 60 gaayis torbanitti birrii argata. Garuu eelee torbanii hanga torbanii baatta. Ikkoo eelee tokkicha irratti Biilee tokkorratti birrii lamaan argata. Maallaqa laafe. eelee cabaa deebistaa, eelee caccabaa deebistaa. Hundin caboorra abba sadi qofaa cabaa 60 moggaan fe 57 faa nagayaan ni dhaga. Aadaa tambaan irraa bita. Aadaa tamni beeyta. Ani maalitti ilaali eelee kinoo mandara keessa deemanii jechuudha. Akkana jedha sana jettaa laa. Eelee cabaa bira disii cee urataa eelee cabaa bira disii urataa akkas jettaa mandara keessa deemtee. Way an sanii miti bar sanii miti an ani bar bikka haadhos maal barraa hin fuudhee jilmaa bitu fuudhee akkasitti doobbaa faa geessee gurgura. Fayyaa bittee fayyaa isaa. dhuguma isaa jedha maal kofaltuun naan ta'e dammoon kolfina nan kofalchiisna jin jettanii yaa obboleessa. Dalagaan kaanyiin qabdu biiftu daandii namarratti hin qabatina. Obboleessa kootiin dalagaadha muudiin hin jiru bakka kanarra. Ati amma eelee gara biraatti bittee biyya biraatti immoo akkasitti eelee takkitti irra birii 60 buufachaa jechuudha. Amma kan itti fedhe hundumaa dhiistee ati eelee san irra birii 60 buufachaa. Maali bareedaa miti dalagaa bareeduudha. Bicha gaddaree torbanii turee jaabituu dandeecha. Naa hubachuu ditte. Ishee akkamitti asii hubadde silaa koo amma birrii kana hunda torbanitti baatta. Reen jaanuu garaa qabdii bar. Lakkoo. Marsiiste. Aduu keessatti marammaree gijee ilmoon keessa taphattu kanama. Maal kolfita isa? Dhugaan siin jechaara maal kolfita biiftu? Nan feeta moo nan feetu amma? Nama biraati ilaalladha. Reejaa qabda ammaati. Reejaanu rimaa garaadha qabu. Daa'ima garaadha qabu. Sadi. Re'ee yoo lakkuu dhalte yaa obboleessa koo lama dhalte sadi immoo muchi ishiin qabdu mucha lama. Taratara tokko faragaa eeggata faadaa nyaate. Lama oolu. Hoggaa lama oolu. Hoggaa lama ootu tokko immoo dhaabbatee eeggata. Mee jaakeeta kana birraa baase kan akkana maalitti beekta qoyani gubadde maana gubdaa maati sumatu ulfeesse moo maalitti beekta? Intala aduu keessatti hin arge aduu keessa gisee keessa deddeemtu. Garaa keessa deddeemti. Ati bar jaakeeta kana akkanatti godha birraa baasime jedhamaase. Jaakeeta kana ofirraa baasu? Baasee birraa kanaas jedhamaase baasee.